sagantaa dargaggootaa. Harka fuuni jirra jirtuu dhageeffatoota keenya kabajamoo tun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggootaa teenya takka jennee eegalleeti jirram. Egaa baatileen lameen gannaa eegallee kunoo bubbullee torbaan lakkaa'u eegalleeti jirram. Hojiileen garagaraa tan ganna kana keessatti hojjetamtu hedduun eegalamteeti jirti jechuun ni dandeema. Keessattuu dargaggootaan sagantaa teenya tan arraa tana keessattis qabiyyee lama isin biraan keenyam. Jalqaba irratti qormaata kutaa 12ffaa kan biyyoolessaa ilaalchifnee sagantaa walii qindeeffannee takka kan isin biraan keenyu ta'am. Kutaan lamadaatis dargaggoota hojii dhaabbilee hojiitti galchuudhaaf sochii taasifamaa jirtu irratti waan walii qindeeffanneetu isiniif dhiyaata. Egaa hojii gannaa keessaa tokko tola ooltummaadha. Tola ooltummaan maali? Tola ooltummaan hojii namoonni fedhinnaa isaaniitiin hojjetan jechuudha. Hojii tola ooltummaa hojii kafaltii namaaf argamsiisuu miti. Hojii kafaltii malatti namoota biraa gargaaruudhaaf jedhamee fedhinnaa ofiitiin hin geggeeffamu. Kaayoon hojii tola ooltummaa hoo yooniif jenne biyyaa fi uummata ofiitiif waan gaarii ta'e hojjechuu yookaanuu gumaachuudha. Hojiin tola ooltummaa akaakuuwwan hojii adda addaa irratti kan xiyyeeffatu akka ta'e beekamaadha. Fakkeenyaaf biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuu, dhiiga kennuu, dorgommiiwwan ispoortii adda addaa gaggeessuu, namoota humna hin qabne gargaaruu, barnoota dabalataatii fi ga'eessota kennuu, godaansa seeraan alaa ittisuu, naamusa tiraafikaa kabachiisuu, dhimma fayyaa irratti hubannoo hawaasaaf kennuu fi kanneen kana fakkaatan eeruun ni dandeema. Faayidaan hojii tola ooltummaa dargaggootaaf qabu yookaan laallu taates guutuu addunyaa irratti dargaggoonni argaman hojii tola ooltummaa yeroo boqonnaa isaaniitti ni hojjetan. Waggaatti bu'aa doolaara Ameerikaa biliyoona 35tti shalagamu ni argamsiisa jedhamee akka tilmaamamu ragaaleen adda addaa ni mul'isa. Hojiin tola ooltummaa carraa hojii akka uumu gochuu irrattis gaheen inni taphatu kan akka laayyootti ilaalamu miti. Hojiin tola ooltummaa walitti dhufeenyaa fi quunnamtii hawaasaa jidduu jiru cimsuu irrattis gahee inni taphatu guddaadha. Dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti akka hirmaatan gochuun maaliif barbaachisa yooniif kan jennu taate jijjiirama hawaasummaa fiduudhaaf, hawaasa dadammaqsuudhaaf, yaadawwan haaraa burqisiisuu fi hirmaannaa dargaggootaa murteessaa waan ta'eef hojiin tola ooltummaa dargaggoonni hawaasaa wajjin akka walitti dhiyaatanii hojjetan taasisa. Hojiin tola ooltummaa dargaggootaa fi hawaasa bal'aa biratti jijjiirama bu'a qabeessa ta'e fiduuf murteessaadha. Hojiin tola ooltummaa dargaggoonni sochiiwwan nageenya, misoomaa fi bulchiinsa gaarii keessatti akka hirmaatan isaan taasisa. Dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti yommuu hirmaatan dandeettiiwwan adda addaatis ni dagaagfatan. Fakkeenyaaf dandeettii nama barsiisuu ni gabbifatu, dandeettii hooggansaa ni cimsatu, dandeettii hojii uumuudhaaf qaban ni dagaagfatu, aadaa waliin hojjechuu ni dagaagfatu, waa'ee hooggansa, kalaqa, walitti dhufeenya hawaasummaatii fi kanneen kana fakkaatan ni baru. Rakkoo hawaasa bira jiru maal akka ta'e ni hubatan. Kallattii furmaataatis kaayuudhaaf ni tattaafatu. Wantoota araada garagaraatiif nama saaxilan irraas ni fagaatu. Yeroo isaanii sirnaan fayyadamuun ni baru. Quuqamni uummataa fi biyya isaaniitiif qaban akka dabalu ni taasisaa jechuudha. Miira aantummaa ni dagaagfatu. Aadaa waliin jireenya ni gabbifatu. Kabaja namaaf ni argamsiisa. Amalaa fi naamusa gaarii ni dagaagfatu. Sochii ispoortii irrattis hirmaachuudhaan qaama isaanii ni cimsatu. Qophaa'ummaan hojiidhaaf qaban ni dabala. Ogummaa baratan hojiidhaan akka gilgaalaniif carraa uumaaf itti gaafatamummaaf akka of qopheessan isaan ni taasisa. Hunda caalaa gammachuu sammuuti
namaaf kennaa jechuudha. Faayidaan hojii tola ooltummaa qabu kana qofaa miti. Hedduu ibsuun ni danda'ama. Egaa har'aaf hammana eega jenne sagantaa teenya tan har'aatti achi tarkaanfannam. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota yeroon hin deebitu arraa boruun jennu dubartii fi dhiiraan qormaata haa goonu ogummaa bara durii iyyaafachuu qabna bu'uura hegereessan gubbaasaatti ijaarra bu'uura hegereessan gubbaasaatti ijaarra barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ofirraa eegala. Aadaa hubachiisee seenaadhaas xinxila. Of tiffii balleessee hamilee kufte kaasa. Ija jaamee banaa sammuu bilisoomsa. Qoodni sagantaa teenyaa kan jalqabaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara kanaatti ilaallatamu. Sagantaa har'aa tana keessatti yaadaan gara godina Harargee lixaa aanaa shanan dhuguu isin geessineeti. Qophaa'ummaa barattoota man barnoota tokko irratti waan walitti qindeeffanne isin biraan geenyam. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhuggootti barattoonni mana barumsa sadarkaa 2ffaa magaalaa Moolee qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kana qoraman dursa qophii gahaa taasisaa jiraachuudha himan. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara dabreetiin barattoonni mana barumsa sadarkaa 2ffaa magaalaa Moolee akka aanaa shanan dhuggootti qabxii 1ffaa fi akka godina Harargee lixaatti ammas qabxii 3ffaa kan galmeessan ta'uu kan dubbatan durataa mana barumsichaa obbo Ibrahim Abdallah bara kanaas kan bara dabree caalaa barattoonni qabxii olaanaa akka galmeessaniif haala gaariin qopheessaa jiraachuudha dubbatan. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa akka mana barumsa sadarkaa 2ffaa magaalaa Moolee barattoonni dhiiraa 90 fi kan dubaraa 44 waliigala barattoonni 135 kan qoraman ta'uudhaas obbo Ibrahim addeessaniiti jiran. Barattoonni kanneen keessaa barattoonni qormaata saayinsii uumamaa qoraman dhiirti 27 fi dubri 7 waliigala barattoonni 34 hoggaa ta'u barattoonni qormaata saayinsii hawaasaa qoraman dhiira 63 fi dubra 37 waliigala 100 ta'u obbo Ibrahim Abdallah dubbataniiti jiran. Bara dabree mana barumsichaatti qabxii olaanaa 563 galmaa'uu kan himan obbo Ibrahim bara kana kan dabre caalaa barattoonni dachaan akka galmeessaniif deeggarsi garaagaraa taasifamaa turuudha himan. Barattoota kanneeniifis gosa barnootaa kutaa 9 hanga 12 hundarraa gaafii warqishiitiin qophaa'uudhaan raabsamaa kan ture hoggaa ta'u akka barbaadaniittis waaree duraa fi waaree booda laayibirariittis akka dubbisan taasifamee turuudha dubbatan. Barattoota ciccimoo bara kana qabxii gaarii galmeessuudhaaf eegamaniifis addatti mana barumsaa keessatti haalli mijaa'ee fi iddoo tokkotti qo'achaa kan jiran ta'uudha dubbatan. Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa mana barumsa sadarkaa 2ffaa magaalaa Moolee bara kana fudhachuudhaaf qophii irratti argamanis sodaa tokko malitti ofitti amanamummaadhaan qoromsaan qabxii olaanaa galmeessuudhaaf dursa qophii gahaa taasisaa jiraachuu dubbataniiti jiran. Mee agabaasa waajjira kominikeeshinii aanaa shanan dhuguu Bushraa Alii qaamolee garaagaraa haasofsiisee waan walittiin qindeessee nu biraan ga'e nutis har'aan tana sadarkaa dargaggootaa tana keessatti akkatti aanu kanatti isiniif dhiyeessin turtii gaarii sagantaa teenyaa waliin isiniin jaam. Barnoota
lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Maqaan kiyya Bayaan Mahammad Abdullaatiin jedhama. Ani jiraata aanaa shanan dhuguu ardaa baabiiftuu irraa asuma zoonuma kana jechuudha. Kaniin baradhu kutaa 12ffaa naachuraal saayinsiin baradha. Garuu deeggarsi manni barumsaa keenya nu taasisu baay'ee jechuun kitaabolee 9 fi 10 hunda nu deeggara. Barsoonni tiitooriyaaliidhaan nu deeggaraa turanii. Kanuma wajjin laayibirariin sa'a barbaanne fayyadamuu dandeenya. Manni barumsaa keenya kitaabilee garaagaraa referensiilee deeggarsa nu godhee kan barbaadan fudhadhaa. Worksheetiilee garaagaraa nu maxxansuudhaan waan baay'ee nuuf taasisaa turanii. Kanuma wajjin jalqabatee bara dabrallee akkuma beekamu manni barumsaa keenya qabxii bareedaa galmeessuudhaan ni beekama jechuudha. Asiillee hanga Adaamaatti deemee barataa Nawaay Kifilee jedhamu qabxii 563 fiduudhaan achitti illee badhaafamee ture. Akkasuma sadarkaa lammaffaa isa jalatti asii kan fide barataa Maamud Jamaal 512 fiduudhaan lameen isaaniiyyuu Adaamaa dhaquun badhaafamanii jiru. Haaluma kanaan manni barumsaa keenya adda duree tahee itti fufuunsaa waan wal nama shakkisiisuu miti. Barsoonni keenya haalli isaan ittiin nu qopheessan baay'ee nama ajaa'ibsiisaasii nama barsoota keenya sumaanuu hedduun galateeffadhaasii keessattuu barsaa Efreem Mindaa jedhamu barsaa baayoloojiitii hedduu takka nuuf lafee worksheetii gaafilee kitaaba 11 irraa gara gaafii 900 fi wayii toopikii jiru hunda gaafii nu jijjiiruudhaan gara garaagaraatiin haala saniin nuuf qopheessee jira. Deebi'ee 9 fi 10 illee gaafii 1,223 akkas nuuf qopheessee jechuudha barsichi kun. Meegaa keessattuu haalli barattootaa wajjin walitti dhufaatti qo'atan yaadatti wal jijjiirtan maal fakkaatan? Nuti akkuma beekamu keessattuu barattoonni naachuraal saayinsiidha. Asitti mana barumsa keenya kanaatti jechuun baay'ina keenyaas dilas maraa miti toora nama 37 akkasii. Garuu nuti haalaan walitti dhufeenya qabna. Barattoonni keenya daree keessatti jechuudha. Hundi isaaniitu barattoota ispeeshaaliidha. Bakka ofitti amantummaadhaan kan hojjetanidha. Hirkattummaa maarree korrojuu hin qabdu. Ijoolleen teenya ijoollee adda duree taateedha. Ijoolleen kutaa naachuraal saayinsiidha jechuudha. Haala saniin walitti dhufnee waliin dubbifnee gaafilee adda addaa walii baasuudhaan gaafilee waliin hojjechuudhaan akkasumas gaafilee manni barumsaa nuuf kan worksheetiilee garaagaraa baay'eedha barumsa hunda irratti jechuun nuuf qopheessanii. Meegaa akka waliigalatti ati bara kana qabxii meeqanaan galmeesseetti kan deemaa jirtu? Ani akka waliigalatti qabxiin karoorri kiyya bara kana galmeessuudhaaf qabxii 550 ol galmeessuun qabaa. Yoo xiqqaate 550 ol nin galmeesse jeetiin karoorsee itti deemaa jira jechuudha. Haaluma kanaan qo'annaallee bakka itti jira jechuudha. Amma qormaata malee wanni nuuf hin jiru. Meegaa fuuldura ofiillee akkam fa'aadha kan barachuu barbaadu? Hawaasa kanoomii ogummaa kam qabatteeti kan tajaajiluu barbaadu? Bakka fedhiin kiyya miirri jechuudha gaafa ijoollummaa keessa ture waan jijjiiramu miti. An gaafaan sadarkaa elementarii baradurraa an barataa naachuraal saayinsiitii jeetiin ofitti himaa ture. Akkasumatti gaafaan kutaa 10 ga'u garuu maal akka yaadan jijjiirsan beeku sooshaal barachuun qaba jee simisteera lammaffaa akkas jechaan ture. Ijoollee hiriyoota koo baay'eedhaan sooshaaliin baradha bakka jedhee akkasumatti isaanilleen warri bayaan sooshaal baradha jeenii nuu jedhanii sooshaal seenillee ni jiranii isaan seenilleen dogoggoranii jiran akkaanan juu ilaalaniiti ifiif waan keessa isaanii murteeffatan jechuudha. Akkas ta'uun qabu ture. An garuu karoora kiyyeessuma ganamaa sanittiin deebi'ee jechuudha. Bakka naachuraaliin seenee naachuraal seenuu kiyyaafis hedduun itti gammadaa. Akkasumatti fiildiin an barachuu barbaadullee naachuraal dipaartimentii keessaa fayyaan barachuu barbaada. Fayyaadha jechuudha. Bakka walumaa galatti karoora fayyaa baradhee hawaasa fayya tajaajilu. Mee nuuf gollabdaa akka waliigalatti mee ergaan isin qabdan barattootaaf illee qaamni addaa barsiisaan ati galatoonfachuu barbaaddu illee noo jira.
Asumaanuu barsaa keenya daayirektara keenya mana barumsaa hedduu takka halkaniif guyyaan jennee biiroo kana keessa halkan waan baay'ee dalagaa ture akkuma walii galattu guddaa takka barsaa Abiraahim Abdallaa hedduu galatoonfachuun barbaada. Akkasumas daayirektara itti aanaatti sadarkaa itti aanaatti kan ture barsaa Nugusees akkasumas isiniin galateeffadha. Achiin barsaa Abdurmaan illee barsaa Maatisiiti hunda isaanii barsoota kiyya kan as keessatti nu barsiisan 9-12tti. Hedduu takka asumaan naa galatoomaadhaa naaf jiraadhaa hin jedhan. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Abdusalaam Jaharaa Meetiin Jaamaa Aladdaa Abbaa Maniraayi kan irraa dhufe ganda Arbeemooti. Barataa kutaa 12ffaa. Barataa kutaa 12ffaa waggaa bara 2015ti. Soshaalii moo naachuraalii kan barattu? Sooshaaliidha. Meegaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa magaalaa Mooliittii kan barattu. Mee akka walii galatti qophii naatii qormaata kanaaf taasisaa jirtu maal fakkaata? Qophiin nuti qophaa jirummaa haala jabaadhaan jechuudha. Barsoonni keenya illee nu deeggaranii baay'ee kitaaba kutaa 9 illee keessa deebinee akka duraan bira qolines nu barsiisaa jiranii nuti amma irra deebinee kana kan fi reviijinii kana jechuudha. Bakka adda baafnee fi raawwachuu jirru barumsa kutaa 9 godhaniiti. Kaanillee bakka nu bira dhaabbatanii barsiisaa jiran barsoonnis. Meegaa akka walii galatti manni barumsa sadarkaa lammaffaa bira darbee qabxii olaanaa galmeesse mana barumsa kana. Mee haalli isin barattoota sanillee fakkeenya itti godhatanii deemaa jirtan maal fakkaata? Barattoota qabxii olaanaa bira darbee galmeessan. Isaanillee bakka haalatti qabxii gaarii san galmeessu hin taanillee haalatti milkaa'uu irra ga'anii ittiin bakka nu hubachiisanii akkaataa itti dubbisanis akkaataa itti qabxii san fiduu hin taanis nutti himanii jiranii ammoo haalatti deemuu qabnus nu barsiisanii turan. Dhufanii inni illee orienteeshinii kanneen qotan jechuudha. Ijoollee san jechuudha. Kanaaf karaa isinirra kakkaan san irratti deemtaniiti xurree isaan isin garsan irra deemaati qo'achuu jirtan jechuudha. Haruma isaan nu qabsiisan saniin bakka haalatti isaan milkaa'uu hin taasisanitti akka inni milkooytanii haala kana dubbisaa jiran nu qabsanii haala isaanii jechuudha dubbisuu jirra nuti isin milkooyne. Mee maatiin deeggarsa akkamii isin taasisaa kan jiran haala akkaataan isin qorumsa kana irratti qabxii gaarii fidanii. Maatiin keenya jechuudha wanta nuti gaafanne hunda bakka nu biraan dhaabbachuudhaan akkaataa nuti milkooynu fedhan jechuudha. Bakka deeggarsa jabaa nuti isaaniitu bakka nuti lafa jira baay'ee kaniif isaan gargaaru jiran maallaqaanis nu bira dhaabbataniiti. Waan nuti barbaanne bakka yeroo nuti barbaannetti nu bira fidaniiti kaniif ittaan bakka birachuu jiru. Mee haalli isin barattoota wajjin wal bira dhufaa itti qo'attanii yaada wal jijjiirtan maal fakkaata? Bakka yeroo nuti gisee barattoota wal bira dhufnee barannu barumsa silaa nuti jajjabaatu hiriyaan keenya bakka nurra tokko beeku jira sandeeyne waliin jechuu irra dubbannee bakka waliin sadda baafannee dubbannee bakka addaan baafachaa yeroo hotu jirra amma hunda. Mee ati qabxii meeqan galmeessa jetteeti meeqan deemaa jirtu fuuldura ofiillee akkam baratteeti kan ogummaa kam qabattee hawaasa tajaajiluu kan barbaaddu? Akkuma barataa sooshaalitti kaniin karoorfadhee qabu qabxii 100 keessaa 500 fidayyatiin karoorsa ta'aa jira. Ammas saguun baradhee karoorri hiyya akkaawuntiingiin seeniyati mana baankii keessa jechuudha. Karoorri nan qabu kana. Mee akka walii galatti ergaan ati qabdoo jira barattootaafis ta'ee barsoonni addatti galatoonfatu illee jiraate carraasiif kan. Barattoota keenyallee akka qabxii gaarii fidan bakka abdii irraa qaba. Ammas akkasuma barsiisota keenyas kan nufi deeggarsaan nu bira dhaabbatanii yeroo namarra nu barsiisaa jiranillee kitaaba riiferensii adda addaatis bakka kanas keessa nu fidanii laayibira yeroo marra banaa godhanii halkan qofa banaan jirta beektaa guyyaa as keessatti oolanii dubbisaa jiran. Isaan kanallee galatoomaa jechuun isin barbaada. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa.
Alamnash Girmaa Geetaawu. Jiraattu aanaa shana dhuggooti jechuudha. Eeyyee. Barattuu kutaa 12ffaa mana Naachuraal. barumsa sadarkaa 2ffaa magaalaa Moolee naachuraal barattaa jechuudha. Naachuraaliin baradha. Mee qophiin ati taasisaa jirtu maal fakkaata qorumsaaf? Qophiin keenyallee bareedaadha. Warra bara dabree dachaa isaaniitiin fiduu barbaanna nuti. Manni barumsaa keenyallee akka dubartiitti shiitti adda addaa piriinti godhaanuu kannaa jiranii laayibirarii sirri fayyadamaa jirra. Nutillee qabxii gaarii ijoollee bara dabree caallee fiduu barbaanna. Bara deeggartaa gaa mana barumsaa keessanii qabxii olaanaa kan galmeesse isaan san fakkeenya godhattee deemuu jirtu jechuudha. Isaan daranillee akka finnee mana barumsaa keenyaa gammachiifnu barbaanna. Mee haalli ati barattoota dhiiraatii wajjin walitti dhufaa qo'attu maal fakkaata? Bareedaadha gaafii nu dhibde isaan ni gaggaafanna. Bakka nu dhibdettis isaan gaafannee isaanis daran godhanii akka nu garsiisanii yaalii qophii bareedaarra jirra. Mee ati qabxii meeqanii fideetteeti kan deemaa jirtu? Qabxii bakka akkamti kaatee 600 ni finna jennee qophii bareedaa qabna. Mee fuuldura fiildii akkam barbaaddeeti? Ogummaa kam qabattee hawaasa kee tajaajiluu kan barbaaddu? Injiinaringii. Injiinaringii barachuu barbaadde jechuudha. Eeyyee. Mee akka waliigalatti ergaan ati qabdu barsiisaan addatti galatoonfattu illee noo jiraata. Barsiisonni keenya hundinuu akkam nu gargaaranii jiranii haa galatoomanii laayibirariirra akka ajaa'ibaa gargaaramnee jirra. Shiittiileen baay'een nu bira jira ammaan tana hunda isaaniitu fattashaa jirra. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qabxii akka saqqallutti dachaa goonee finna jennee amanna. Kanaaf barattootaaf illee ergaan ati qabdu sirriitti akka qophaa'aniif ergaa kam qabda? Barattoonni keenya hundumtu jaalala gammachuudhaan bakka garaan du'aa walii godhanii sirri wal gammachiisanii sirriitti bakka walillee dubbisiisanii wajjillee dubbisanii jiranii waaqayyo wal jalaa hambisanii bakka hunda keenyaa qabxii gaarii ni finna jennee galatoomfanna. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Maqaan kiyya Shamshaddiin Hussein Abaroo Jaamaa godina Harargee lixaa aanaa shanan dhuggoo magaalaa Moolee mana barumsa sadarkaa 2ffaa keessatti biraanchii gartee barumsa saayinsii uumamaa yookaan naachuraal saayinsii kutaa 12ffaa aadaan baradhaa. Meegaa qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa fuuldura qoramuuf deemtanii mee qophiin ati taasisaa jirtu maal fakkaata? Qophiin bareedaadha. Sababa gartee koronaatirraa hankee tanaan dura kutaa 9 kana irra dabarree turre. Kana gartee handaa'oota adda addaa nu kaa'uudhaan mana barumsaa jajjabina nu taasisaa jira. Akkasumas nu biraayis gartee qophii addaa taasisaa jirra. Halkanii guyyaa itti gartee jabaachaa jirra. Gartee sadarkaa guddoo godhaaf kaayyoo cimaa qabannee jabaachaa jirra jechuudha. Mee haalli gaa isin qabxii tana gaa qabxii olaanaa galmeessanii mana barumsaatiin deeggarsa akkamtu isin taasifamu jira? Akkuma beekamu mana barumsaa irraayis deeggarsi adda addaa nu taasifamaa jira. Handaa'oteelee adda addaa gama gartee PDF'tiin jijjiiramee gara gartee telegiraamaatiin nu qophaa'ee deeggarsa gartee akkanaa nu taasisaa jiranii. Karaa biraatiinis teetoriyaalii gartee garaagaraa sababoota gartee nu yaamuudhaan barumsa gartee nuti irra dabarree turre san irra nu deddeebi'aa jiranii. Kanumaafuu gartee mana barumsaatis dabalatee nutis qophii cimaa adda ta'e jirra jechuudha. Mee haalli gaa barattoota kanaa wajjin yeroo yerootti wal quunnamaa wajjin qo'achaa jirtu noomii maal fakkaata? Egaa beekamaadha akka gartee barattoonni gartee namni gartee hundinuu yoonii fi gartee waliin qo'ate sadarkaa guddooranii gaa kana gartee hubannee nama gartee hunduu keenyaa'u yeroo yerootti gartee wal harkaa gaafilee adda addaa akka gartee mana barumsaa telegiraama irra gartee nu godhiise ta gartee akka dhuunfatti gartee nu dhibdee waliidhaan giruuppiidhaan irratti taanee irra mareennee gartee irratti gartee waliin dalagaa jirraa jechuudha. Meegaa bara dabree qabxiin akka waliigalatti aanaa shanan dhuggoo kutaa 12ffaa galmeessee mana barumsa kana mee haalli ati barattoota san fakkeenyatti godhattee deemaa jirtu maal fakkaata? Likkiidha mana barumsaa bara dabree akka gartee aanaa shanan dhuggootti mana barumsa keenya kana qabxii olaanaa galmeessee mucaa gartee gartee isaa gartee 563 galmeessanis saahiba keenya ture isarraayis gartee muuxannoo adda addaa fudhannee gartee barumsiin cimu jechaa nu gorsaa ture asitti akka mana barumsatti barumsa kutaa 9 hanga 12 barattoota walitti qabee nu gorsee jira akka dhuunfattis gartee akka nuti jajjabaannu nu gorsaa ture
akka gartee barumsi hin cimne yaada intentionaayinaa jee muuxannoo adda addaa gartee gorsa adda addaa nu kannaa ture isarraas fudhachuudhaan gartee isa sanii ol galmeessuudhaaf nuti kaayyoo qabannee jajjabaachaa jirra jechuudha. Meegaa akka waliigalatti ati qabxii meeqanaan galmeessa jetteeti kan deemaa jirtu fuulduroomee fiildii akkam barateeti hawaasa kee kan ogummaa kam qabatee tajaajilu kan barbaadu. Ani gartee karoorri kiyyaa bara dabree qabxii 563 galmaa'ee asitti an karoorri kiyya 630 galmeesse jeetiin karoora qabaa fiildiin gartee an barachuuf karoora qabu medisiina jechuudha. Medisiina baradhee hawaasa kiyya gartee gara fayyaatiin rakkinoota gartee waa'ee daa'immanii dubartoota rakkina gartee hawaasa keessa jiru kana furuudhaafiin karoora qabaa jechuudha. Meegaa akka walii galatti ergaa natti qabdu barsaan akka addatti galatoonfachuu barbaaddu illee noo jiraate mee carraasiif kennin. Egaa ani jalqabarra gartee alhamdulillah asuma gahuudhaaf itti aansuudhaan gartee barattoota keenya gartee duree Abrahaam gartee Abdallaa Hajaamu duree mana barumsa maleedhaa sadarkaa lammaffaadha. Akkasumas gartee barsoota gartee keenya hagartee gartee kun sagalirraa kaanaan ka 12 hanga geenye. Eega gartee 12 geenyes handaawutii adda addaa nuu kaa'uudhaan ka gartee akka barsiisaa baayoloojiidha. Efreem Mindaa Jaamaa isaas gartee galatoonfachuudhaan barbaada. Gartee barsoota keenya hagartee nu laffaan hundumaa'u galata guddaan isaanii qabu jechuudha. Barattootaaf ergaa natti akka walii galee qabdu fakkeenyaaf amma barattoota qoramanii. Barattoota qoramaniifis dhaamsaan ani qabu barattoonni gartee barnoonni hin cimu barnoonni gartee yoo fi gartee ati firii taate teenshinaa irraa gartee bilisa yoo ati taate barumsa gartee ni daleeyda barattoonni keenya gartee yoo waan yuunivarsiitii haalli qilleensa jijjiiramu maare ati gartee akka nama dhuunfaatti gartee konfidensii horattee yuunivarsiitii miti bakka fedhan yoo si geessan waan ati dubbiste ala wanni dhufaan jirtu namuu gartee karoorri isaa gartee ni dalagaa jee muratee barumsa gartee intiraansii ni daleeyna jabaannee jajjabaannee abdii guddoo qabaannee jajjabaachuu qabnaa warri gartee abdii murattanii nuti silaan qofnaa jettanis wanni qoftanii jirtu barnoonni gartee waan haaraa isiniif fidanii jiru intiraansiis tanuma gartee barattanii tanaafuu abdii horattanii qabxii guddoo dalaguudhaaf karoorsoo qabdanii isin jechuu barbaade. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Maqaan kiyya Maartii Amman Anjaani kanneen dhufallee araddaa matti jaalala. Barattuu kutaa 12ffaa mana barumsa magaalaa Mooleetii jechuudha. Mee naachuraali moo sooshaali kan barattu? Naachuraaliidha. Mee egaa manta nagaa fuuldura qorumsi biyyoolessa kutaa 12ffaa gaanii kennama. Mee akka keetitti qophiin taasisaa jirtu maal fakkaata? Qophiin ani taasisaa jirullee bareedaadha. Warqishiitii adda addaatii fi bakka kitaaba adda addaa dubbisaa jirra maanta. Meegaa manni barumsaa oomishee garsaa akkamiin taasisuu jira? Isaanillee handaawwatii adda addaa buusanii bakka piriintii godhanii nu gargaaraa jiran kitaaba adda addaa kan mana kitaabaa jirullee nu ergisanii akkasitti haala saniin dubbisaa jirra. Meegaa bara deengada qabxiin akka walii galatti akka aanaa shanan dogotti galmaa'e mana barumsaa kana keessatti mi'aati haalli isaan san ijoollee atiillee fakkeenya itti godhattee deemaa jirtu. Anillee bakka haaluma isaanii saniin dubbisee bakka 600 ol fiduun qaba jee karoorfadhee jiran maantan. Meegaa 600 ol fiddee egaa yeroo fuulduroomee fiillee akkam baratteeti egaa hawaasa kee kana tajaajilu kan barbaadu. Anillee bakka yoo danda'ametti meediisiina dorgomee akkasitti dooktara barachuun qaba jeetiin yaalaa jira. Mee hariiroon ati barattoota kana wajjin walitti dhuftee mee wajji qo'achuu jirtu maal fakkaata barattoota mee wajji barachuu jirtu wajjin? Hariiroon teenya bakka guruuppiidhaan nama 5 ijaaramneeti bakka akkasitti wal bira yaanee dubbisuu jira akka walirra beeynu jecha. Mee akka walii galatti ergaa naati qabduu fi barsaa naati galatoonfattu illee noo jiraatti. Bakka akka tokkoffatti duree keenya mana barumsaa barsaa Ibraahim akka nu galatoomu jechuun warqishiitti adda addaa nu kennuudhaan akka nuti sirriitti dubbisne bakka deeggarsa adda addaan nu godhaa waan jiruuf baay'ee galatoomfanna jechuudha. Barattootaaf ergaa naati qabdu sirriitti akka qophaa'aniif. Barattootaaf bakka yeroo ammaan tanaa sirriitti gajjaanii akka dubbisanii fi bakka sirriitti akka qophaa'aniif isaaniif dhaamsaan qaba jechuudha.
jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaaginaa barsiiftota madda galanni maabadaa. Utubaa jireenyaa wirtuu lafee duwidaa Dhugaa dagaaginaa barsiiftota madda galanni maabadaa. Naannoo kananii agartuu jireenyaa daawwitiin hawaasaa barsiiftota keenyaa bu'aalee barnootaa jabeessinee himnaa burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonnaa. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasaa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisaa galanni keenyummoo seenaa keessi boonsaa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisaa galanni keenyummoo seenaa keessi boonsaa. Maqaan koo Nugusee Mazammir Gammadaan jedhama. Itti aanaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Moleeti. Meegaa addatti immoo barsiisaa kutaa 12ffaa barnoota gosa afaan Ingiliffaatiin barsiisaa. meegaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kana kennamuun wal qabatee mee haalli barattoota itti qopheessuu jirtan maal fakkaata? Haalli qophiidhaa gaariidha. Fulbana 9 eegallee dursinee jechuudha barnootatti kan galanidha. Isa kanaa wajjin wal qabatee immoo addatti barataa kana bifa tiitooriitiin bifa kitaaba mana barumsaatii ergisuutiin jechuudha. Isaan kun mirga addaa argatanii isa shiiftiin illee barattoonni wanta jedhan isaan immoo addatti ganama qofa baratanii isaa booda akka dubbisaniif haalli itti qopheessaa deeggaraa turre barsiisaan hundi gosa barnootaatiin jechuudha. Irra caalatti barnoota intiraansii irra dhufan kana achirratti kan kennamu jechuudha. Ani immoo gama kootiin akka barsiisaa tokkootti gama tokkoonis akka itti aanaa mana barumsaatti gosa barnoota aptituudii fi ingiliffaa irratti gaafilee adda addaa qopheessuudhaan gara gaafii 500 fi sanii ol ta'u barataa biraan ga'ee akka shaakalan haalli inni itti godhe jira. Barsiisonni hundi bifa saniin barnoota adda addaatiin hanga gaafii 1,200 fi sanii ol kan ta'u qophaa'ee jechuudha. Kutaa 9 irraa kaasee hanga 12tti kan deeggarsi kan namaaf ture jechuudha. Ijoollee kanaaf addatti jechuudha. Meegaa bara dabreerraa yoo jalqabne bara dabree qabxii olaanaan mana barumsaa kana irratti kan galmaa'e bara kana hoomee qabxii akkasii galmeessuudhaaf wal qabatee miirri barattoota bira jiru hoomee maal fakkaata? Kuni barattoonni suni barattoota kanaaf rood moodel yookaan icons kan jedhu ta'eef jira. Kun immoo barattoota kana hamilee itti horee bifa addaatiin jechuudha. Isaan sana fakkeenya godhatanii haala gaariidhaan deemaa jiran jechuudha. Maaliif ijoolleen sun hanga Adaamaatti deemanii achitti galma abbaa gadaatti kan badhaasa fudhatan waan ta'eef taabileetii koompitara akkas addatti jechuudha. Manni barumsaa kuni qabxii galmeessisuudhaan bara kanaas ta'e kasan duraatis tokkoffaarra ture. Bara kanallee egaa wanni nu saalfachiisu hin jiru qophii gahaa godhaa jiranii isa gaagizuma qabxiin dhufee kan laallu ta'a jechuu walumaa galattu. Mee haalli hariiroon isin barataa wajjin qabdan maal fakkaata? Hariiroon barataadhaa wajjin qabnu ani maatiidha jechuun ni danda'ama. Ibin as keessa kutaa tokkotu jira. Barattoota ciccimoodhaaf haalli itti laannee barataan silaa cimaa ta'e kuni qabxii olaanaa galmeessannee inni kuni akka maatiitti asitti nu biratti mana barumsaa kana keessatti galee kitaabni adda addaa laabrariidhaa kennamee fi workishiitiin kennamee fi gaafileen adda addaa kan qophaa'an kan teelegiraama adda addaa irraa fudhataman piriinti ta'ee fi isa kana biratti
walitti qabamee filaatamee fi tajaajilli addaa godhamaafii jira jechuudha. Meegaa manneen barnootaa keessan keessatti wantoonni rakkoo ishee ta'an fa'aa maal fa'adha? Ammoonni rakkoo nuttaan sadarkaa tokkoffaa irratti meeshaalee laabiidha. Laabii hin qabu jechuudha. Meeshaalee yaaliidhaa jechuudha. Meeshaalee yaaliidhaa yookaan laaboraatoorii kan jedhaman walumaa galattuu tootaalii hin jiru jechuudha. Inni kun immoo barattoota haanii waan silaa argatan haala gaariidhaan silaa kan qabatamaadhaan jechuudha deeggarsa kana yaalii kana kan argatan isaan jalaa akka irrata wanni kun kan nu jalaa taasisee jirudha jechuu gabaabadhumatti. Inni kun immoo rakkoo guddaadha gara fuulduraa qaamni dhimma ilaaluuf wanni kun gahee akka wanni kun barataa kanaaf guutamu tajaajila kan akka argatan asumaan dabarsuudhaan barbaada jechuudha. Meegaa mooraa manneen barnootaa keessan kana keessatti yommuu lallaallu paarkiiwwan garaagaraatii jira. Mooraan manneen barnootichaa immoo magariisa. Magariisummaa wal qabatee maal fa'aatu hojjetamu? Magariisummaadhaa wajjin wal qabatee biqiloonni ni kunuunfamu. Jalli isaanii kunuunfama. Waggaadhaan kan du'u yoo jiraate bakka buufama. Kunuunsa addaatu godhamaa fi kun immoo akkanumatti miti. Barsiisaa irraa eegalee hanga barataatti kilabii mana barumsaa hundeessuudhaan ani mataan koo dura bu'ee jechuudha. Bifa saniin kunuunfamee bifa addaatiin akkuma ilaaltan kana jechuudha. Mooraan hawwataa fi magariisa kan ta'e kan nama harkisuudha jechuudha. Kana wanti isaadha iccitiin isaa kana jechuudha gabaabumattu. Kanaafuu mooraa kana miidhagsuudhaaf gumii kunuunsa naannootiitu jira jechuudha. Gumiin kunuunsa naannoodhaa yoo gad deemtanii ilaaltan paarkii qaban paarkii kunuunsa naannoo jedhamee kophatti taappeellaan godhamee fi akkasumatti adda addatti gumiileen kun katooppiteeniitis akkasumatti gumii tooppiteenii jedhee taappeellaan godhamee fi akkasitti adda addatti jira jechuudha nummaanuu. Akkuma argitan kanatti ta'a jechuudha. Akka waliigalatti mee ergaan isin qabdan? Akka waliigalaatti egaa barattoonni keenya yerooma hanqaafe kanattuu qophii gahaa godhanii miira niin dabraadhaa if keessatti horatanii ifitti amanamummaadhaan walitti wanta akkasii yaada isaanii sassaabbatanii akka qophaa'anii qormaata kanaaf yeroonis dhiyaachaa jiru. Kanumaan dabarsaaf jechuudha. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidaa dhugaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabadaa. Bu'aalee barnootaa jabeessinee himna burqaalee beekumsaa yoom galatoonfanna isaanumaan boonna. Barsiisa barumsa Karaayyuu hawaasa jireenya golgolaa siin namarraa ibsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa. Galanni keendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muratiin jabaadhu barsiisa. Galanni keendumu seenaa keessi boonsa. Maqaan kiyya Abiraahim Abdallaa Ibrootiin jedhama. Duree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Moleeti. Mee egaa keessattuu bara kana qophiin ijoollee qoromsa kutaa 12ffaa qoramuuf deemtu maal fakkaata? Barattoota kutaa 12ffaa qopheessuun wal qabatee barattoota kanaaf akka mana barumsa keenyatti barattoota kanaaf tiitooriyaalii gosa barnootaa kutaa 9 hanga kutaa 12tti sagantaa baafnee barsiisaa hundaaf jechuudha. Bara kutaa 9 irraa hanga kutaa 12tti qabiyyee hunda kutaa 9 hanga kutaa 12tti
tiitooriyaaliidhaan deeggarsa kenninee fi barattoota kanaaf qabiyyee guutumaa guutuu xumurree workishiitti kutaa 9 hanga kutaa 12tti fakkeenyaaf gosa barnoota baayoloojii yoo fudhanne gaafii 1203 baafnee akkasumatti gosa barnoota hunda yoo xiqqaate gaafiin barnoota tokkoof qophaa'e gaafii 900 oli gaafiin barnoota hundaa jechuudha qophaa'e kutaa 9 hanga kutaa 12tti workishiitti kana qopheessinee barattootaaf harkatti kenninee shaakalsiisaa kan turree fi isaanuma kanaa'u barattoota kana moodeela yeroo 2 kan qorree ta'uu isaati jechuudha. Kutaa 9 hanga kutaa 12tti moodeela al-2 baafnee kan qorree barattoota kana bifa gaariidhaan qopheessaa kan turree fi barattoota kanaafillee mana barumsatti laayibirariitti mana dubbisatti qixa sirriin akka fayyadaman sa'a duraa fi sa'a booda mana kitaabatti akka fayyadamanii qabxii gaarii fidaniif irratti hojjechaa kan turre ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas barattoota qabxii gaarii fidan bara dhufuuf jechuu qabxii gurguddaan fidan jenneenu mana barumsaa keessatti galchinee mana kenninee fi achi keessatti barattoonni kun halkanii guyyaa dubbisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Meegaa bara dabre egaa akka aanaa shanan duggootti egaa manni barumsaa kana egaa kan qabxii olaanaa galmeessee barataan tokkotu jedhama. Mee isa san irratti xiqqoo ibsanu kan. Qormaata bara dabreetti wal qabatee akka mana barumsa sadarkaa lammaffaa mooleetti jechuudha. Godina Harargee Lixaa aanaa shanan duggoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa mooleetti manni keenya barumsa moolee sadarkaa lammaffaa kun qabxii 563 akka aanatti qabxii tokkoffaa akka godinatti qabxii sadaffaa kan galmeessine ta'uu isaati jechuudha. Barattoota kanaas haala gaariidhaan qabxii bara dabree finne kanarra dhaabbannee barattoonni baranaa kun qixa sirriidhaan qabxii bara dabree dachaa fiduudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa kan turree fi barsiisonni keenyallee halkanii guyyaa barattoota kanarratti hojjechaa kan turan ta'uu isaati jechuudha. Mee akka waliigalatti egaa barattoonni bara kana akka mana barumsaa keessanitti qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kana fudhachuudhaaf qophii irra taasisaa jira. Mee barattoota shamarran meeqa dhiira meeqa? Barattoonni bara 2015 kana qormaataaf qopheessaa turre naachuraalii dhiira 27 fi dubara 7 waliigala 34 sooshaalii dhiira 63 dubara 37 waliigala nama 100 waliigala nama 100 fi 34 ta'e jechuun naachuraalii fi sooshaalii walirratti isaan kana qixa sirriidhaan qopheessaa kan jirruu fi isaanuma kana hunda tokkoon tokkoo barattootaatiif workishiittiilee qopheessinee mana manatti harkatti kenninee mana manatti dubbisaa kan jiranii fi gareenillee kan dubbisan ta'uu isaaniiti jechuudha. Saaboodallee mana barumsaa keessatti barsiisonni yaamanii gosa barnoota hundaan deeggaraa gaafilee adda addaa shaakalsiisaa kan turanii fi waggaa baranaa immoo qabxii dachaa ni finna jennee kan karoorfanne ta'uu isaati jechuudha. Bara 2015 kana qabxii bara dabree finne caalaa daran yoo xiqqaate barattoota baay'ee 600 keessa akka nu fidan kan irratti hojjechaa turre ta'uu isaati jechuudha. Meegaa haala mijataa mana barumsaatiin wal qabatee mee wannoonni sila rakkoo isinitti ta'uu jiraatu? Akka mana barumsatti wanti rakkoo nutti ta'u fakkeenyaaf barattoonni keenya kun manni barumsaa kan argamu baadiyyaa keessatti waan ta'eef fakkeenyaaf keemikaalli hin jiru barattoonni kun qixa sirriidhaan qabxii gaarii akka galmeessaniif keemikaala hin qabnu keemikaala mana yaalii hin qabnu jechuudha. Akkasumas ifaan akka as jiru tiraansfoormarri isaa dadhabaa waan ta'eef ciccitaadha jechuudha. Ammaatu barattoonni keenya kun ifaan gahaan hin jiru isaanuma kanaafuu mana barnootaa keessatti galchinee barattoota dubbisaa jiran kana soolaaraa fi shaamaa qopheessinee fi gareedhaan jechuudha. Akka dubbisaniif haala mijeessaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Maaliif ifaan gahaan hin jiru akka magaalaa molee kanatti jechuudha. Meegaa reefuun tana mana barumsaa kana keessa yommuu ilaallu iddoowwan dubbisaa fa'aa bituu garaagaraa argaa turre mee manneen barumsaa kana keessatti mee kunuunsa naannootiin fa'aa wal qabatee mee maal fa'aatu hojjetamu? Kunuunsa naannootiin wal qabatee mana barumsaa keenya keessa manni barumsaa keenya yoo ilaalte mana barumsaa yeroo gabaabaa kana keessatti dhaabbatee biqiltuun wal qabatee immoo yeroo gabaabaa keessatti biqiltuu dhaabnee biqiltuun iddoo turizimii fakkaata. Manni barumsaa keenya mana barumsaa giriinidha jechuudha. Maaliif mana barumsa magariisa iddoo paarkiilee garaagaraa mooraa keessaa jechuudha biqiltuu garaagaraa dhaabnee bakka paarkii dubbisaa garaagaraa hundeessinee paarkii dubbisaa baay'eetu jira jechuudha. As keessa bakka barataan dubbisu haara galfii adda addaatiin wal qabatee bakka baay'eetu jira. Manni barumsaa keenya akkuma aanattu mana barumsaa magariisa jedhameeti kan beekamu jechuudha. Mana barumsaa magariisa jechuudha. Akka jirutti biqiltuudhaan kan uwwifame ta'uu isaati jechuudha.
Meegaa wantoonni takka nu guutamuu qabanii wantoota jechaa turan kana mana biroo wanta waajjira barnoota aanaa shanan dhuguu gaafachaa turtamu mee maal fiidbaakiin isaan isinii kenna jechuun deebiin isaan isinii deebisaa jira. Akka waliigalatti rakkoo akka mana barumsaa kana keessatti qabnu wal qabatee fakkeenyaaf kanaan dura barattoonni keenya bara 2013 dura koompitara hin qabnu ture jechuudha. Waajjira barnootaa gaafannee koompitara firiin 15 sarkaa biiroo barnoota Oromiyaatti akka nu deeggara waajjirri xalayaa barreessee waajjirri barnootaa gaafatanii haala koompitara 15 nu fidanii kan nu guutan ta'uu isaati jechuudha. Itti aanee immoo keemikaalaan wal qabatee yeroo ammaa gaafachaa jirra. Isaanilleen ol gaafatanii eeggachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaan tana akka waajjirri barnoota aanaa shanan dhugootti haala gaariin nu deeggaraa kan jiranii fi dhimma keemikaalaan wal qabatullee isaanilleen ol iyyatanii nu gaafatanii eeggachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Fuuldura bara 2016 kanaa ni furama jenneeti kayyaan. Meegaa akka mana barumsaa keessanitti hariiroon barataa fi barsiisaa jidduu jiru maal fakkaata? Akka waliigalatti haalli baree barsiisuu jiru. Manni barumsaa keenya keessatti hariiroon barsiisaa fi barataa jidduu jiru hariiroo gaariidha. Hariiroon jiru hariiroo baay'ee bareedaadha jechuudha. Barataan keenya barsiisaa keenya biratti itti siqee waan isaan galle kan gaafachaa turee fi fakkeenyaaf barataan gaafii isa dhibde barsiisaa keenya gaafachuun sa'aa booda iddoo sa'aa firii ta'e jechuudha. Barsiisaa gaafachuudhaan haala gaariin qormaataaf qophaa'aa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hariiroon jiru hariiroo baay'ee bareedaa hariiroo gaariidha jechuudha. Akka waliigalatti barattoota keenya kanaaf ergaan qabnu barattoota qormaata bara 2015 fudhatan kana qormaata carraa gaarii kan hin hawwuuf qabxii gaarii akka isaan galmeessaniif carraa gaarii hawwaaf jechuudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota yeroon hin deebitu arraa boruun jennu dubartii fi dhiiraan qormaata haa goonu ogummaa bara durii iyyaafachuu qabna bu'uura hegereessan gubbaa isaatti ijaarra bu'uura hegereessan gubbaa isaatti ijaarra barnoota ammas barnoota. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ofirraa eegala. Aadaa hubachiisee seenaadhaas xinxila. Of tiffii balleessee hamilee kufte kaasa ija jaamee banaa. Sammuu bilisoomsaa. Qoonni maayii kan sagantaa teenyaa gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxeetti isin geessa. Dargaggoonni godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxeetti mootummaan ishee qopheessee hojii akka itti eegalan taasise gammachuu itti dhagamte bal'inaan ibsan. Dargaggoota garaagaraa achitti hojii uumachuu irrattis bobba'aniifis abdii itaaneeti jirra jechuudhaan addeessan. Mee waajjirri kominikeeshinii aanichaa namoota garaagaraa dhimma kanarrattis haasofsiisee kan nu biraan ga'e kunoo tana fakkaattiin. Amma qabsoo misoomaatti harka bannee tokko taane gamtaa wal qabannee tarkaanfachuu qabna fuulduratti yoo sangaraan dinaanii gubatti tarkaanfachuu qabna fuulduratti yoo sangaraan dinaanii gubatti. Muraadi Saaburiin Jaamaa jiraataa magaalaa Muciiti. Sheetuma kanarratti haasofnaa sheetiin kun ammaan tana asirratti xiqqishoo ni eegalame malee eegana hin hojjenne jechuudha. Mee rakkoo hojii dhabdummaa dargaggeessaa kan furuudhaan mootummaan gubbaarraa xiyyeeffatee jiru wajjin mee isin hangi kun asitti irraa mul'achuun kun rakkoo tana isinirraa hangam takka isinirraa fudhattanii yaadame. Fakkeenyaaf ammoo mootummaan kun wanna akkanaa kanarratti ijaaree wanto godhuun baay'ee abdiis namatti hora jechuudha. Namni tokko waan akka mataa kiyyaatti eebbifamaadha. Eebbifamee bee hojii eeggata. Hojii mootummaa eeggata osoo hin taane walitti gurmaa'ee hojii garaagaraa hojjechuudha. Maaliif walitti gurmaa'insa jechuun yaada garaagaraa walitti fidanii waan tokko uumuu jechuudha.
akka magaalaa kanaatti fakkeenyaaf amma itti gaafatama dargaggoo eebbifamtootaati. Kanaaf eebbifamtoonni magaalaa keenya kana hedduu jira. Maaliif fakkeenya taanee nam tokko ijaaramee san ni diiga. Maal ilaalaa turan waldaa duraan waan garaagaraa waan badaa waan minaamini turan. Garuu waldaa jechuun ifiifuu ijaaramtee waan bareedaa uumuu jechuudha. Rakkoo hojii dhabdummaatiin caldannee teenyee yaada garaagaraa keessa teenyee biyyaa fi mootummaa irratti illee gufuu fiduu hin taane waan garaagaraa hojjennee milkaa'ina gara fuulduraatti hojjechuu qabna jechuudha. Amma akkaataa sheetii itti ijaarama kana ilaallee sheetiin kun amma ganaa waan xiqqaadha. Asitti eegalamuun isaa waan guddaadha. Kun amma gahaa miti. Dargaggoota keenya jiru kanaa jechuudha. Kenni tajaajila guutuu magaalaa Muxiibuun haaluma kanaan sheetii garaagaraa kana akka itti fufee ijaaru asumaan mootummaallee gaafachuu dandeenya jechuudha. Kana caalaa antu nu godhee. Kanaaf dargaggoonni nu booda hafanis warreen odoon ijaaramin akka hafan jechuudha. Dhufanii fakkeenya walii ta'anii gara fuulduraatti akka yaa'an kanaan jechuu barbaada. Mee dargaggoonni bakka adda addaati akka aanaa keenyaatti akkuma Itoophiyaa kanattu yeroo deemanii hojii carraa hojii asii dhabanii hojiidha barbaanne jedhanii biyya Arabaa fa'aatti deemanii rakkachaa turanifaa jira. Rakkoon adda addaa irra geessifaadha. Mee ishiisan hoo xiqqeessuu keessatti mee wanti kun mee hangam takka wanta barbaachisummaan isaa maali? Akkasumatti maali biyya tana keessatti hojjetanii danda'u hojjetanii diinagdee horachuu biyya ofirrallee dabaranii gartee biyya gargaaru inni dadammoo hin danda'amu dargaggeessa mee asirratti oomii maal jettanii jiru? Ammoonni kun waan guddaadha. Fakkeenyaaf amma dargaggoonni keenya carraa hojii dhabne jeenii afaan baaraa fi waan garaagaraa keessa deeman garuu hojiin namni caljee taa'ee asitti hojjete hojii milkaa'ina guddaadha. Maaliif bakka yaadaan muumuudha dargaggoonni tokko akka waan achi deemanii waan takka hammaaranii dhufanii akkasii miti. Asitti caljettee deessee sammuun ta'e amansiistee biyyattii keessatti halkanii guyyaa hojjette biyya Arabaa caalaa barzaatii damee afur hojjette. Asitti fakkeenyaaf dargaggoonni keenya amala akkam qabaa? Jimaa fa'aa jala kaatee bakka fa'aa boonuu maal jechuun yeroo isaa bakka garan taanetti dabarsu kun amma aadaa boodatti hafaati. Akka asin jimaa mallaa guddisanii siimaan simtuu jeenii ta'an san otoo hin taane yaada garaagaraa fidanii akkamitti waan takka hojjechuu dabna waan juusan yaatudha. Kun amma akkasitti deemanii wanta jechuurraa asitti gurmaanii hojjechuun waan bareedaadha. Carraa naqamti maali amalli akkasitti naafuu qaba. Biyya namaa dheenee guddaamnee akka hin taane qaamaanis miidhamuu mana hidhaa keessatti illee akka hin taane guddaamtee dhufuurra asitti hojjettee bareedaadha. Amma fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatteen akka dargaggoo tokkotti waldaan ijaarameetiin jira. Gaafa ala taa'ee waldeen kun maali jee gaafa laalu wanti kusha nama rakkisu akka yaada ilaalcha namaatti garuu waldeen